Abet ani shamarran keenya ganaa mayyuu hunuma mudata mudannoo hunuma aaruma boo'u amma umurii isaanii guutuu boo'aa hafu isiniin jedha amma mucaa isheen kuni amma akka namichi haaseetti isheen jechuudha akka waan biyya Arabaa deemtee erga biyya Arabaa deemtee immoo xiqqoo faana tutturtee kaatee jechuudha tumachi jirtu booda si faana jiraadhu akka sin barbaadutti akka hiriyaa wayii qabatte kan inni haasee jechuudha kan inni himate isheen garuu kan biraa himatte inni garuu waan akkasii himate jechuudha uftee sin barbaadu si faana jiraadhu jettee nama biraa qabatte hiriyaa kan biraa qabatte jedhe jaalallee kan biraa qabatte aarii sana ammoo waan ni godhe birrii waggaa 3 ergiteetti dura mucaallee qabu mucaa fuudhee fageesse biyya biraa iddoo warra isaa fagoodha warri isaanii jechuudha Dabre Birhaan moo maal jedhan fagoodha Dabre Birhaan jechuun warri isaa isheen immoo warra isaa abadan hin beektu hin agarres isa bicha as magaala Finfinnee keessatti argiteetti rumte cheessa deemtere biyya Arabaa deemte dura karaa Suudaaniin deemteetu Beeruutiin dhaqeetti nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii an baay'ee nagaa kiyya galata waaqaa toorraga mudannoo tokko siniif fideetiin dhufe jechuudha irraa akka barattan abdiin qaba egaa akkam ture seeta mucayyoon kuni dursa biyya ishii fagoo dhagaa biyya sanaa dhufte magaala Finfinnee keessatti mana namaa hojjetaa turte iddoo sana heeruma baqadheen dhufeetti na heerumsisuuf jennaan baqadhee dhufe gara magaala Finfinnee dhufeeni achitti mana namaa dalagaan tureette isa booda dallaalaadhaan karaa dallaalaa dubbadheen gara Suudaan deemneetti Suudaanii immoo Suudaan irraa immoo gara Beeruutiin deemeetti Beerut waggaa 2 wayii dalagee dhufeetti Beerut erga waggaa 2 waan ta'e hojjettee dhufte magaala Finfinnee dhufte nama kana faana wal barte isa abbaa mucaashii amma faana wal bartee jiru jireenya galanii gaa'ela isaanii seera qabeessa godhanii otoma jiraatanii kaatee biyya Arabaa deemte ammas iddoo ta'e dura Beeruutiin deemte isa ammaa garuu ammas biyya Arabaan deemette maqaan dhufne biyyicha biyya Arabaa deemee nagumaan deemee walii galteedhaan deemette maalidha waggaa 2 wayii wal faana jiraatanii mucaa qabdi mucaa deesseetti waggaa 2 meeqa jiraannetti yeroo isheen deemtu mucaan ishii waggaa 1 ji'a 3dha mucaa waggaa 1 fi ji'a 3 dhiistee biyya Arabaa deemte isuma faana walii galteedhaan achi deemtee hojii ishiitti fuftee haga waggaa 3tti maallaqatti ergaa turte haga waggaa 3 qulqulluu satti ergaa turte laftu bitameera jette lafti bitameera jette eshi achi booda oduu dhagaheette ani waan dhagees hin beeku waan isaan jedhanis hin beeku waan hin beeku oduu dhagee wallolleette kanachuun isheen akka waan nama kan biraa wayii qabatte akkana jechuudha oduu dhagee wallolleechuu oduu kan maalidha oduu maalii dhaga shor biyya Arabaa jirti maal laga oduu maalii dhaga buna odeemo wallaa faana wallolte inni dhumarra inna haaseen dhagee jechuudha namichi achi oduu waan ta'e fira isaatti odeessatee namatti odeessatee hin beeku walitti buuneetti waggaa 3 booda dhaggeeffadha erga walitti bu'anii hamma waggaa meeqa dalagdee waan ta'e waggaa wayii hojjettee deebitee dhufte deebitee gaafa dhuftullee jaarsummaatti hin baasee namatti baasee si faana jiraadhu jettee sin barbaadu jettee achi erga kana hundumaa godhe edaasheen nama biraa qabatteetti namichi qallaalii hin boba'u isheen hin boossi isheen hin harkiti inni immoo boba'a itti aara achi maal godhere aarii kana hundumaa baqa kan biraa fuudhuuf jedhe baddeetti hedheetu hin ragaasise hin baddee maaliif dura samaanaa qabu waan ta'eef samaanaa waan fuudhuu hin dandeenyee fi samaanaa jiskuufis immoo isheen hin jirtu gaatee hin beeku gaanii hin baddee erga dhabamte jedhee hin rageesse ragaa mana murtiitti isa booda maanii namni san gaafatu inni bilisa waan ta'eef yoo haadha manaa isa dhabamte erga dhabamte yeroo manaatti hin baddee hin jirtu achi kan biraa fuudhe gaani akka fuudhee mucaa tokko godhatedha isheen erga akkas jette ishee tokkana jedhama narra gaasise innatti ragaasise too ani jiruuti hin badde jedheetti inni immoo maayidha kadhachiiseen dadhabee warra shiyyuu
bakka jaarsummaatti baasee dadhabee daasheen nama biraa qabattee jirti. Aarishii maal godhare mucaa qabu ture mucaa durbaa sana duruma fageesseera jara ijaan akka isheen hin agarre humaa akka isheen hin gaafanne maallaqa waggaa 3 ergite akka hin gaafanne mucaa ishii ijaan akka hin agarre ammallee aariidha jechuudha aariitti baara ammallee hin argitu waggaa mucaan yoo murteeffatte waggaa 18 guuttee murteeffatte malee ijaan mucaan agartu kanaafuu isheen waan akkasii dalagdee ani isheen miinee erga dhufteeyyuu gaafadheen ture akka deebinu walitti harka deebinu isheen nama biraan irratti qabatteedha hilligii keessa galee jechuudha namichi kun yeroo tokko akka isaan haasa'anitti egaa namni miidiyaa kanarra dhufee waa himatu baay'ee perfect and perfect hin himatu maaliif beektu dhugaa argachuuf jecha waan ta'e immaa hin dhodhoska dhugaa argachuuf qulqulleessee haasa'u garuu ati iddoo dhugaan jirtu akkanumatti ilaaltee dhaggeeffattee biraan geessaa jechuudha. Birangees inni arragaa hundumaa qabaa namatti ergeen qabaa waan hundumaa qabaa kanaafuu ammoo taanaan mucaan immoo warra koo guddisee maatii koo sitti dhamee waan ta'eef amma ganaa mucaa fidee hin jeequ ani haadhatti agarsiises hin jeequ ofiishii guddattee haa murteeffattu karaa barbaadde adeemtu seera barbaadde adeemtu nakasastee dadhabnaanii miidiyaarra dhuftee jedhe. Boossee maraatti hin argite እና yeroo tokko shamarran birattis hin mudata waan akkasii laalutu abbaa manaa qabanii baay'een isaanii biyya arabaatti warri heerumanillee jiru abbaa manaa too qabanii mucaa too qabanii shoortiidha baay'ee iddoo sanatti heeruma shoortii wayiin immoo mana mangodhu yeroo dhumaaf jedhanii akka waan isaanii amma dhumaa wajjin deemanii namni sun isaanii milkaa'u jireenyi isaa shoortii wayii deemu yeroo sana maalidha inni biyya arabaa shoortiidha yeroo wayii deebitee galta waan ta'eef hin salphatta hin qaanfatta iddoo lixaa dhabda jireenyi keenya gara booda baay'ee si jalaa miidhama osuma akkam ta'e immoo osuma abbaan barbaade dhufe immoo abbaan mucaa qabaannaan keessattuu mucaa qabaannaan immoo abbaa mucaa keessan awwasha innuu deebi'ee si barbaademu innuu jaarsummaa sitti baasemu taa'ee si eegemu maallaqas fixuu danda'a bituus danda'a isa hin haasofne ishee bitameera naan jedhanii lafti akka bitametti hin beekaa itti maallaqallee haa fixu hin beekamu fixuu danda'a bituus danda'a hin beekamu garuu mucaa qabda taanaan inni taa'ee si eegeera taanaan abbaa mucaa keessi wayya indee ganaa waa'ee mucaa kee dhiphattamoo waa'ee jireenya kee dhiphattamoo gana namicha sana immoo isa kan bira deemtee dhiphattamoo maaliga yeroo baay'ee shamarran keenya asirratti illee fooltii hojjetu hin dogoggoru hin gowwomu lama faa gowwomu jechuudha nama tokko faana kan yetashaalee wayii kan jedhamu isa caalu wayii filannoo caalu wayii faa barbaacha miidiyaadhaan kan biraa haasofsiisanii kan biraa baru osoo inni jiru osoo abbaanii mucaa isaanii jiru osoo inni eegaa jiru osoo isa biraa deemanii jiran gaa'ila qabu samaanammaa inni warqaa qabu osoo qabanii isa kaa'anii deemanii bakka isarra kan caalu wayii dhufamtire isa faana jiraachuudhaaf haala mijeeffatu yeroo sana maal taare inni sama dhumaa si milkaa'uu dhiisuu danda'a nama isa kanarraa immoo baata jireenya keetu si jalaa fashalaa jechuudha kanaafiyyuu dogoggora akkana hin mul'ata garuu dubartoonni keenya yeroo baay'ee waan boo'anii fi waan dhugaa qaban fakkaatu yeroo baay'ee hin boo'u waan ta'eef dubartoonni boo'ichaanii ibsatu miira isaanii waan ta'eef uummanni immoo nama boo'u dhugaama dubbata namni boo'u hunduu dhugaan dubbatu boo'aa sobuun jira boo'aan sobamaa boo'aa dhugaa hin barbaadan boo'ee uummata dhageessifachuus hin barbaada boo'ee atteenshinii namaa fudhachuu barbaada boo'ee miira namaa keessa galuu kan barbaadu baay'ee jira kanaaf dogoggora akkasii yeroo baay'ee shamarran irratti mul'ata keessattuu yeroo biyya arabaa kana deemanii ijoollee dhiisanii abbaa manaa dhiisanii kan biraachitti heerumu kan biraachitti jiraatu kan biraa waan biraa garuu kun hin milkaa'u heerumuullee dhiisan osoo abbaa manaa biyya jiru osoo waan hundumaa qabanii osoo achiin galiin achuma ta'anii kan biraa faana haasa'u biyyuma keessatti haala kan biraa mijeeffatu maal faayidaa qaba atamma osooma dubbisitti dhufee osooma abbaa manaa kee abbaa mucaa kee faana walloltee hin beekamu waatti walitti buute illee nama biraan haasofsiisin qulqulluu ta'ee la mudaa tokko sirratti hin argamin jechuun karaa dhiira kan biraa qabatte akkasiin hin jedhamne yeroo dhuftu waan humtuu sirra hin jiru ati hummaan goone dhiira kan biraa irratti hin qabanne akka feete ija guuttee ija namaa fuulduras dhaabattee qabeenya keellee harkaa fudhachuu dandeessa
maallaqa keellee fudhachuu dandeessa. Ijoolleen seeraanis hinuma dhiyata. Namni kun dubbiin seerasi qabannaan mucaan kee to'atti jirtu nama biraatiif hin kennamu. Mucaa kee to'atti jirtu akkoodhaan kennamu. To'atti jirtu akaakayyuun hin guddisu. To'atti jirtu abbaa faatitoo jiran jechuudha. Garuu ati waan biraa keessa yoo galtee nama kanarratti nama qabattee ta'e ofuma kee dandeettii dhabda, haamilee dhabda. Waan itti dubbattee mucaa kun arga jettu faallee hin dhabda. Qabeenyallee akka itti gaafattu hin dhabda. Waan meeqa dhabda dhugaa achi waa'ee kanaa keessa naati galtu namicha ati qabatte kunillee birrii keeyyuu saffixee minaamin kan jedhu safaanis walloltaa sarraallee adda baata. Nama meeqa dhabda? Maatii kee dhabda, qabeenya kee dhabda, ijoollee kee dhabda, abbaa manaa keessa duraa dhabda. Be careful. Waan nama yeroo tokko waan salphaa fakkaatamni jireenya dhabu. Shamarri immoo jiruunshi al takka bakka maadhama ala takka aca barabbarameenna hin sirratu. Laal al takka si qajeele iddoo xuruu geenyaan amma dhumaatti itti aftufuuf taate. Garuu al takka si haca barabbarran sararatti yookaan tooratti deebi'uunsa baay'ee ulfaata. Gatii baay'ee kaffalta. Na itti yaaduu qabdu namichi keessan yookaas abbaa manaa keessanii dura fokkisaa haa ta'u, gabaabaa haa ta'u, dheeraa haa ta'u, sooressaa haa ta'u, hiyyeessaa haa ta'u, umaan qabaatti wallaalaallee haa ta'u. Eenyuun madaaliin yeroo biraa deemtu nama biraa irratti qabattee jechuudha. Laayifii warra biyya biraa baranfaa jiru biyyoota gurguddaa warra turan muudii isaanii kan biraa, haasaan isaanii kan biraa, laayif istaayiliin isaanii kan biraa. Isaan kun immoo kana hundumaa keessa jiranii akkuma duriitti jiru, ilaalcha durii qabu, wanti isaanii. So atillee xiqqoo laayif istaayilii kee jijjiirtee, yaada kee jijjiirtee, haala kee waan jijjiirtuuf nama akkasii wayiitti of jijjiira jechuu dandeessa. Garuu si milkaa'u. Maaliif namichi kun illee dhugaan si jaallata taanaan, jireenya kee barbaada taanaan, inni illee yoo sitti gaddeen ta'u maaliif egaa jaalalli sirraa qaba waan ta'eef, simmiine waan ta'eef maal jedhan sinitti hima.